ወጣቶቹ በባህሪያቸው ፈታኝም አስፈሪም ጉልበተኞችም ስለሆኑ ምን አይነት ወጣቶችን ላደራጅ ብዬ ወላሂ ነው እምላችሁ ከሁለት ዓመት ተኩል በላይ አሰብኩበት። ለዚህ ታሪካዊና የኢትዮጵያን ሙስሊም ወጣቶችን ታሪክና ሚና የሚመጥን ግዙፍ ሀገር አቀፍ የወጣቶች ካውንስል ይፋዊ ምስረታ ቀንም እንኳን አደረሳችሁ። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ስር ነው ይህ ወጣት ካውንስል የተመሰረተው ወይም የእስልምና ጉዳይ ተቋም። ዛሬ ላይ በትክክል ተቋሙን እየገነባ ነው ተብሎ የሚታሰበው ወጣቱ መሰረት ሲኖረው ነውና ይህ ካውንስል ሲቋቋም የተቋቋመበት ትልቁና ዋነኛው ዓላማ የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶችን ከቀበሌ ጀምረው ከመስጂድ ጀምሮ እስከ ፌደራል ድረስ አንድ በማድረግ በአንድነት እንዲቆሙ ላኢላሃ ኢላላህ ሙስሊሞች ኢትዮጵያ አራንታ ይፈት ከልማ በርኩ መቲት ሁንዳይት ይጅራ ኩኒ ሴና ሀራች ኡራ ሙስሊሞን ዲገመቹ ኢሳኒ ይብሰታ ጅራን ሀሳዊና መጠገይሳን ኩን ወልጋሂ ሁንዴፋ ካውንስሊ ደርገጎተ ሙስሊሞች ኢትዮጵያ ሳይረቲ ካንጎ ዳሜዳ ከብራ ለብሲ ሀራ ዲሄኛ ከነማኒ መሪ ሚኒስቴሮታ ኢትዮጵያ ብያላ ታኒ ብያ ኬሰቲ ቀበኛ ዳበታ አከ ሆረተና ከጎረቱ ደንዳን ከጀዱ ረጋሲሴ ገራ ማና መሪ በከቦታ ኡመታቲፍ ደበርሴ ቱሬ ይረቲ ሙቲን አከሲ ቀበኛ ኦሮሞ ተኮቻ አርከት ያፈርካ ፉራኔ ከቁላ ሀምቢሱዳ ጀቹዳን ሀዮን ያደዳ ያደ ከነቻት ጅራን የገሙርቲን ኩን ረጋሲፈ አራንታ ነሞ ጆሃር ሙሐመድ ከናረት ያደ በረሴ ወያኔ ከሌሰ ፊንፊን ራላፍ ሙርቴ ከኖዳፊ ኡመታቱ ፈሻልሴ አመንታ ነሞ ቢየጉቱ ጉርጉረቹ ዳፊ ሴራ ይረቲ ባፈታን አስከሰ ጭቲሌ ጉርጉዶ ለማቱ ጅራ አማዩ ባሌ ፊ ቡሾፍቱን ጉርጉረምቴ ጅርቲ ኩኒስ ፈሻሉ ቀባኩማ ከከሌሳ ኒ ፈሻላ ሰቹራ ዋኒ ከተበ ሜጉቱ ኢሳ ሲኒፊን ዴሳ ነብዱ አብዱ ሞባላ ብራሂ በጋርዴ ቢዳን ገራ ቻናላ ከያ ዱፍታን ሲንጀራ taheetuma ijaanni agarraa jedhamee kan hawwiidhaan eeggamaatiin tule kaawunsiliin dargaggoota musliimoota Itoophiyaa har'antana ifatti galma barkumeetitti hundeeffamee jira jechuudha. Har'antana musliimootaaf guyyaa gammachuuti. Isa kanaan wal qabatee kan musliimoonni gammachuu isaanii karaa adda addaatiin ibsachaati jiranii. Hanga Abiyyi gara aangootitti dhufe wanni Abiyyi biyya san keessatti hojjete gaafii musliimoota kan waggoota meeqaa kan jechuun takkumaatu gaafii maanuu fudhatama kadhabeetiin ture hanga ammaatti gartee wanni Abiyyi irratti hojjete musliimotaaf mirga isaanii eegee sadarkaa kanarra akka gahanii fi karaa banuu fi jechuun waanuma isaan silaa gartee dirqamaan argatuu qaban waanuma isaan silaa gartee argatuu qaban kan durii mootonni duraanii ukkaamsan san mirga isaanii eegee fi har'aan tana sadarkaa kanarra gahan jechuudha. Kaleessa dargaggoonni muslimaa yoo dhugaa dubbanne kallattii karaa amma amantii muslimaa kana keessatti dargaggoonni muslimaa akkas walitti qabamanii guutuu Itoophiyaa keessaa tokkummaan ijaaramuu miti. Majlisuma kiyyaan haa bulfadhu angartee muslimni ufii kiyyaa ufaa bulchuu natu beeka waa'ee kiyyaa isuma jedhu san iyyuu bartanuma dhabanii mire duba sanummaanu qabsoo guddoodhaan Abiyyilleen karaa baneef jechuudha. Majlisni biyyattiidha nama ummanni fedhu harka eegagalee booda har'aan tana duuba majlisni suni dargaggoota Itoophiyaa guutuu walitti fide akkana tokkummaadhaan ijaaree jechuudha. Dargaggoota ijaaraman kana keessaa boruwanni guddoon tana caaltu asbaati jenneeti naka kuni dhugumatti waan hedduu takka nama gammachiisuudha. Muslimootaaf kuni guyyaa addaati jedheeti yaada. Dhugumatti jijjiirama jedhamee waan Abiyyi hanga ammaatitti godhe waan silaa godhuudha malee waan silaa mootummoonni kaleessa gartee diktaatarummaa isaaniitii fi harka micciiranii dhoorgan tabiroo bara Abiyyillee ruma taa'aati jira tabiroo ta muslimaa tan haga ammaatitti jechuu kiyya. Duuba kun muslimootaaf har'aan tana guyyaa addaati baga guyyaa kana argitanii dargaggoonni musliimoota Itoophiyaa har'aan tana bifa kanaan walitti dhufanii ijaaramanii eenyutu kana argina jedheetii yaadeetiin ture Itoophiyaa keessatti jechuudha. Akkaataa duraan adeemaatiin ture keessa jechuudha. Hundaafuu gartee ka biyya sanii hundayyuu rabbiin nu haa agarsiisu kan muslimaa kanallee gartee akka kan yeroodhaan taane fakkeenyaaf yeroo garagaraatitti waan akkana waan ta'amuuf waan kana jechaa jira beekaa fakkeenyaaf yeroo takka Abiyyi Amaaraa waliin akkas tahee ebaluun dhahee ammantan ammoo ebaluu waliin amma fakkeenyaaf maal jedha warri mootummaa kana deeggaru yeroo Abiyyi faannoo balleessuu barbaadutti Oromoo maaliif waliin dhaabbanne yeroo Abiyyi Amaaraa balleessuu barbaadutti akka waan gaafiin Oromoo Amaaraa naa balleessii taatee tokko jechuudha. Akkasitti akka gartee tara akka hin taane muslimootaaf gaafii hundatti deebi'ee rabbiin nuuf godhe nu agarsiisu jechuun shakkuuleen bareedumaaf hin jedhaa barka. Kabira waa'ee labsii dhiheenya kana manni maree ministeerota Itoophiyaa labsee gara mana maree bakka bu'oota ummataatis dabarse biyya alaa ta'anii qabeenya dhaabbataa biyya keessatti horachuu abbaa lafaa ta'uu. Wixineen kun akka gartee biyya alaas ta'ee biyya keessatti qabeenya horatuu fi akka qabeenya isaa fidee gara biyya keessaatitti investi godhuu fi waan kaleessa gartee dhoorkamaatiin ture har'aan tana gartee jijjiiramni ka fideedha kun misoomaaf waan yaadame jechuudhaan faarsan jechuudha warri mootummaa. Eega labsiin kun bahee hayyoonni yaada irratti kennachaati jiran jechuudha. Guutumatti Oromoo lafaan ala godhuudha. Qabeenyi Oromoon qabdu biyya san keessatti tokkochi haga ammaa jiru yoo irraa saamame yoo irraa cicciteyyuu lafa isaati lafti lafee kenna jedhama. Fakkeenyaaf gaafa protestii gaafa gartee master pilaanii irraa ka'ellee dhaadannoon barattootaa keessaa tokko lafti lafee kenna jedhama mire akkasumatti gartee lafa Oromoo
lafa Oromoo ka jedhamu san siyaasammaan biyya saniittuu yeroo hedduu gartee hayyoonni akka jedhanitti lafaan wal qabataadha. Wannummaan gartee Oromoon dhiibamuuf wanni Oromoon hidhamuu fi cunqurfamuuf akka inni mirga hin arganne ukkaanfamuuf iyyuu akka hin dubbanne godhamanii lugaama godhanii lafa isaa irraa buqqisuu fi lafa isaa saamuu fi ka jedhu hayyoonni gaafuma wayyaanee irraas amman tanallee hayyoonni haala sanii jechuudha kan dubbachaatiin jiran. Jawaar immoo aga labsii wixinee kana mana maree ministeerotaatiin raggaasifamee gana mana maree bakka bu'oota uummataatitti achi dabarfame Jawaar har'a yeroo duraatiif yaada irratti kennate jechuudha. Kanaan wal qabatee har'an tana waan yeroo dheeraa shushubtaadhaan deemaatiin ture kan Jawaar har'an tana ifa baase tokkotu jira. Uummanni keenya kan Baalee kan naannoo Riraa naannoo Diishoo san jiru jechuudha. Sababa paarkii biyyaalessaatii fi achirraa buqqaafamaa jiranii paarkii biyyoolessaatiif jedhameeti ture. Paarkii biyyoolessaa kana nuti gartee jireenya kana guutuu akaakayyoota abaabayyoota keenya hunda waliin paarkii kanas eegaa nutillee jireenya keenya irratti gartee wal horaas kenne paarkiidhaaf nuti gartee wanni buqqaanuuf maali ka jedhu falmachaa turan jechuudha. Hatta agartee bakkummaan isaan ittiin qubsiifaman illeen buqqaasanii mana barumsaa fa'aa keessa qubsiisan ka jedhu komiin bal'aan deemamaati ture jechuudha. Duuba kanaan wal qabatee har'an tana waan Jawaar katabe kana keessatti naannoo Riraati uummata keenya gartee kan naannoo Riraa irraa buqqaafamaa jiru sanii fi akkasuma maqaa dirree xiyyaaraa jedhuun kan gartee bushooftu kuni duruu gurguramee jira. Ni yaadattu yoo ta'e gaafa duraa paarkiin biyyaalessaa kuni UNESCO irratti galmaa'ee jedhameetiin nuti hundi harka dhawaa turre jechuudha. Paarkiin biyyaalessaa kan Baalee gaarreen Baalee kun jechuudha. UNESCO irratti galmaa'uu waanuma haqa isaati namni hundinuyyuu gammadee harka dhayaati ture jechuudha. Amma yeroo uummata kana buqqisan ammoo jalqaba UNESCO irratti galmaa'edha. Laala amma akkaataa adeemsa kanaa jechuudha. Jalqaba UNESCO irratti galmaa'edha. Deebi'ee ammoo sababa paarkii kanaa uummanni naannoo sanii mirgi paarkiidhaa dhiibamee jira. Paarkii kanaa fi uummanni achirraa ka'uu qabaadha. Asirratti duuba shukshuksaan kan amma dura deemaatiin ture amma dura Piroofeesar Mahammad Xaahirootis waggaa takka naannoo akkasiinatti fakkaata. Haga infoormeeshina qabatamaa argannutti amman dubbannu ammoo Baalee akka gurguramte infoormeeshina akkasiittu nagahee jira ka jedhu Piroofeesar Mahammad Xaahiroo dubbatanii turan jechuudha haasawa isaanii tokko keessatti. Duuba Jawaar Mohammad har'an tana irra deebi'uudhaan Baalee fi Bishooftuun duruu maqaa kanaatiin gurguramtee jirti. Kan gurguramu eessatti beekte biyya alaatitti jechuudha. Mee hundaafiyyuu waan Jawaar jedha asirratti guutuu isaa isiniif hin dubbisa. Akkas injifannoowwan qabsoon uummata keenyaa argamsiifte keessaa kan jalqaba sirna fiwudaalaa gombisuun lafti ka qonnaan bulaa taasisuu ture. Qabeenya uummata harkatti hafe tokkochi lafa waan ta'eef sun harkaa baanaan hiddaan buqqa'uu isaa ta'uu waan hubatameef gurguruu fi jijjiiruun dhoowwame. Lafti akka qabeenya biriitti kan bitamee gurguramu yoo ta'e dureeyyiin mallaqa kuufatan qonnaan bulaa rakkataa irraa lafa bituun handaaratti gatuuf karaa waan saaquuf falli kun kaayame. Bu'uurri heera mootummaa amma hojiirra jiruutis kanuma. Labsiin dhiheenya kana manni maree miseensota biltsiginnaa baase injifannoo waggoota 50 dura aarsaa guddaan argame kana kan haquudha. Heerri mootummaa lammiileen biyyattiitu lafa walii gurguruu kan dhoowwu ta'ee osoo jiru labsiin amma baasan kun tujjaaronni biyya alaa akka dhuunfaa fi kubbaaniyaattis lafa bitatanii itti abboomuudhaa fi kan hayyamuudha. Akeekni labsii kanaa maali? Qondaalonni mootummaa lafa magaalaa heera cabsuudhaan gurguranii waan fixanii fi amma immoo labsii kanaan fayyadamanii lafa qonnaa baadiyaa gurguruudhaaf haala mijjeeffachaa jiran. Lammaffaa wal waraansa waggoota darbanii geggeessuudhaa fi biyyoota bahaa jiddugaleessa irraa mallaqa hedduu liqeeffachuun iccitii namuu beekuudha. Gaafa liqeeffatan kana qabeenya uumamaa biyyattii qabdii kennuudhaani. Labsiin amma baasan kun waliigaltee iccitiidhaan godhamaa ture sanii fi uwwisa seeraa kennuudha. Akka keessa haasayamaa jirutti lafti Abuuseeraa yookiin Bishooftuun maqaa dirree xayyaaraatiin uummata irraa saamamee fi kan gaarreen Baalee qonnaan bultoonni naannawa Riraa irraa kaafamaa jiran sun duruu kenname. Labsiin kun hojiirra oollaan uummanni qabeenya takkatti harkatti hafte ifatti saamamuudhaan harka qullaa hafuu isaati. Kaleessa maqaa mastar bilaaniitiin lafa naannawa Finfinnee kutanii gurgurachuudhaaf karoorri baafatan qabsoo uummataan fashale. Har'a ammoo biyya guutuu gurgurachuudhaaf seera qopheeffatan. Kunis fashaluu qaba. Ni fashalaas. Waa'een biyya keenyaa kun yeroo ka'amu waa'ee lafaati. Hatta agartee warri kaabaa warri Amaaraa kunillee yoo waa dubbatu waa'ee lafaati jechuun Oromiyaa wanni jedhamu kuni ta'uu hin qabu. Itoophiyaa jedhameetiin namni hundi jechuun akka barbaadetti. Fakkeenyaaf hatta haga seerri kun dhoorgamelleen karaa amantii keessaan yeroo garagaraatti fakkeenyaaf warri kaabaa kun waa'ee lafaa tan akkasitti qabatee deemaa jechuudha. Hatta warrummaan kaabaa lameen Tigree fi Amaarris wanni isaan itti gartee akeeka hedduudhaan osoo takka ta'aniyyuu wallolli isaanii kan yeroo hedduudhaa jechuudha akka gartee walitti illee laatanii tokkoomani jedhee namni yaadu waa'ee lafaati. Walqaayit kiyyaa, Maarroon kiyyaa, Maaliin kiyyaa waan akkas jedhu san jechuudha. Har'an tan ammoo Oromoon lafti keenya lafee keenya wanni jedhamu suni akkam taha laata ka jedhu nama hedduutti illee gaafii hedduutu akka sodaa naasuu guddaa uumeeti jira jechuudha. Hundaafiyyuu waan itti aanu walumaan ilaalla. Ani Abduu Abduu Baalaa Birraahi qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.